Let's go. Mee haa eegalu. Kana yookiin sana. Kana yookiin sana naaf kenni. Kana yookiin sana naaf kenni. Jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne maal jennaa? You can try. Kana yookiin sana naaf kenni jennee nama tokkootiin akka inni waa ta'e wayii nuuf kennu gaafachuu barbaanne maal jennaa? Eenyuun yaalu? Maal jennaa? Good. Give me either this or that. Give me either this or that. Give me either this or that jechuu dandeenya jechuudha. Kana yookiin sana naaf kenni jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin give me either this or that jechuu dandeenya jechuudha. Akka kanaa jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Great. Kana jechuun wantoonni lama isa kana yookiin isa sana waa lama wal madaalaa jira yookiis immoo isa kana godhi yookiin kana godhi garuu lamaan saal takkatti miti tokko isaa keessaa tokko jechuu barbaanna yoo ta'e afaan Ingiliffaatiin either or ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kana yookiin isa kana at the same time ta'uu danda'an lamaan isaanii garuu isa kana yookiin isa sana ka jedhu sana waan akkasii fayyadamuudhaaf either or akkuma maskiinota argaa jirtan kana either or ka jedhu fayyadamnee sentensi barbaanne yookiis immoo jechoota jechuu barbaanne yaada jechuu barbaanne haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf muuzii yookiin maangoo naaf kenni. Namni kun lamaan isaa miti kan inni barbaadaa jiru tokkoosa kanaan lamaan keessaati tokkodha kan inni fedhaa jiru. So muuzii yookiin maangoo naaf kenni jechuu barbaade give me either banana or mango. Give me either banana or mango. Give me either banana or mango. Banana muuzii yookiin maangoo naaf kenni. Lamaan isaa sun taane muuzii yookiin immoo maangoo naaf kenni jechuu barbaade give me either banana or mango. Give me either banana or mango jechuu dandeenya jechuudha. Kana yookiin sana naaf kennuu dandeessaa bifa polite ta'eetiin immoo kana yookiin sana naaf kennuu ni dandeessaa jechuu barbaade can you or could you ka jedhu fayyadamne yeroo baay'ee jechoota akkasiif garuu could you dha kan nuyi fayyadamnu. Could you give me either this or that? Could you give me either this or that? Could you give me either this or that jechuu dandeenya jechuudha. Could you give me ka jedhu kun bifa polite bifa seera qabeessaan yookiis immoo bifa politeful ta'eetiin akka gaafachaa jirru ibsuuf kan fayyadamnudha jechuudha. Could you give me either this or that? Could you give me either banana or mango? Could you give me either pen or pencil? Kanaaf kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. Qayyabadhu yookiin taphadhu lamaansaa takkaatti sirrii miti yookiis namichi utuma qayyabatuuti yookiin usuma qo'achaa jiruuti ni haasa'a yoo ta'e qayyabadhu yookiin taphadhu malee olii gadi hin jeeqni jechuu barbaade you can either study or play. Hey God, you can either study or play. Don't disturb. Even don't disturb yourself as well as don't disturb us. You can either study or play. Yookiin qayyabachuu dandeessaa yookiin taphachuu yookiin haasa'uu dandeessaa malee just you can perform this two activity at the same time. Takkaatti activity kana yookiis gochoota kana hojjechuu dandeessu jechuu barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Generally either or ka jedhu kana fayyadamne kana yookiin sana yookiin kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo kanas
sanas hin barbaadu. Lamaan saayyuu jechuudha. Isa kanas hin barbaadu, isa sanas hin barbaadu jechuu yoo barbaanne, isa kanas isa sanas hin barbaadu jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Conjunctioniin takka kana ta'e bifuma either or kana kabiraan ni jira. I hope or hopefully you will remember that. You can try. You can try. Maal jechuu dandeenya? Good. Neither nor ka jedhu sana fayyadamne I need neither this or that. Neither nor dha jechuudha kan nuyi fayyadamne sitti immoo. Akkuma amma screen irratti argaa jirtan kana neither this or nor. Neither this nor that. Isa sanas isa kanas hin barbaadu. Isa kanas isa sanas hin barbaadu jecha jira jechuudha. Asitti don't forget do not yookiis immoo I don't need I'm not ምናምን jechuun barbaachisu maaliif ufuma isaa negative waa ta'eef isuma mataa isaa fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti isa kanas isa sanas hin barbaadu jechuu yoo barbaanne neither nor neither this nor that wantolii lamaan saayyuu hin barbaanne bifa kanaatiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Ani dheeraadhas gabaabaadhas miti. Ani dheeraas gabaabaas miti jechuu yoo barbaanne I'm neither tall nor short. I'm neither tall nor short. I'm neither tall nor short jechuu ni dandeenya jechuudha. I'm neither tall nor short. I'm not tall as well as I'm not short jechaa jirra jechuudha. Ani dheeraas miti gabaabaas miti jechaa jirra jechuudha. I'm neither tall nor short. Ani furdaas qal'aas miti jechuu barbaanne immoo manna I'm neither fat nor thin. I'm neither fat nor thin. I'm neither fat nor thin jechuu dandeenya jechuudha. Qal'aas furdaas miti machaa jirasti I'm not fat again I'm not thin jechaa jirra jechuudha. Boonaas caalaas hin waamiin. Boonaas hin waamiin caalaas hin waamiin jechuu yoo barbaanne maal akka jennu put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section or under the comment section. Leave your answer in the comment section. Inni kabiraan immoo boonaa yookiin caalaa waamii. Lamaan isaanii keessaa tokko isaanii waamii jechuu yoo barbaanne immoo maal akka jennu isa kanas deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Thank you. See you again.